Yooyyaa yooyyaa ammas yooyyaa ilmaan ayyaa bakka jirtan marattuu nageenya keenya akka waaqaa akka oromummaadhaa akka wanni raamatte israa'ala qabu warra sanii bareellee akka mooltan warra isaanii dhiyeellee akka mooltan ashama harka fuune nooruu qariibu anaa dhufu welcome to Shabboo Media sanii jenna arragaa keessummaa baddee fardaaf miilaan ijibbaata hedduu booda harkachuu dandeenyee jira qondaala hajaa alaa adda seenaa jimjimoodhaa. Waan nu qabattee dhufte gaa isirraa gaafannaa taduraati gaa deebineetii isii harkoo keenyaaf gammachuu keenya isii ibsine welcome to Shabboo Media jennaan adda seenamee naaf warra si yaade hundaa'uu nagaa gaafadhu. Yooyyaa gammee kiyyaa akkam nagahaa Shabboo maatii Shabboo Oromoo hundaa akkam nagaa anis baay'ee si yaade I know I missed you guys anillee hin banne bargamme agas jalatti sitti maan ture si galee just angilima jijjiire malee absolutely hin banne dalagaa sin dhiisne. Goomuu baga nagaan nu dhuftee siin jenna. Gaa dhimma duratti illee amma durallee dhufteeti irraa ol mari'achaa turre. So we got a lot of show attention agaa arne yaannu keessaa waa'ee kitaaba keetiiti. Waa barreessuun tuni is a new culture jechuudha. Hedduu westii keessatti namni tokko egaa jallarraa jalqabee iskuulaa hojii keessa seenee barnoota isaa fixatee wayii legacy wayitiin dhiisuuf dhugaa jedhee waa barreessanii jechuudha kaalchara westii keessatti otoo nullee beeytee oggoloonni keenya beeytoonni keenya namuu waan nu dhiisee deemee numa barbaannaa jechuudha. Mee adda seenaa jimjimoodhaa. Amma achuu gaa waa hedduu Oromoo hojjechuu feetullee ni jira. Waan hojjettillee hedduu qabda. Ammoo kitaaba barreessuu tana yaadni kun hagamta akkasii waliin ture. Hagamta akkasirraa fudhate. Why now? Yeah, galatoomii gammee. I think gaaffii lamaa sadii why now hagamna fudhatee haalli barreessaa kun eessaa jalqabe ka jettu beekta dhiyeenya kana like just guyyuma lamaan dura yaadannoo interview tokko miidiyaas minisootaa jiru irratti dargaggeessa tokko wajjin boosa wajjin haasaa ture beekta akkamitti jalqabu barreessuu jalqabee fedhiinsa akkamina dhume yennaa what was my ambition hawwiin kiyya maal ta'uu ture ka jedhu xiqqeen irraa kan jedhu walitti qaqqabate kamatti gaafatte kana jechuudha beekta ani kutaa tokko seeraa ka baradhee really biyya dhaladhee magaalaa dhaabbatte achittiin baradhee jedhe achi booda really very certain months baradhee jira achi booda it's a very ciccitaa ture because biyya kana eventually baqaaniin dhufnee jennee so I didn't really have clear cutii hawwii qajeelaan hin guddanne akka baqataa Oromoo hedduutti jechuudha. Akka baqataa Oromoo ta'uu hin baqataa baay'ee iskuulaanii baataa munaa boqara keessa jiraataa it was a matter of surviving dha. Achi booda isin dhuftaa bishaan qurxummii bishaan keessaa bahe afaan hin beektu abaa caalaa qofa beektaa I was like that inni afaan ingiliffaan beeku ture yennaa biyya kana dhufu. I was old already high school gahee jira umriini so imagine ijoollee high school graduate godhuuf deemtutti in about a year or two si'ii gana abaa caadaa barataa jirtu akkasitti na qunname jechuudha. So abjuu kilirii qabaachaan turre maal ka ta'e maal ta'uu akka barbaadu ka jedhu garuu waan tokkoof duuba deebi'ee laalee jedhu maal arge beektaa daayirii ni kaayaa ture durumarraayyuu ni kaaya beektaa. Ani namatti xiqqeeti gammee asiin durallee dubbadhee itti fakkaatu buukii yarallee dubbadhee jira aaree jennaan nama xiqqeedhaan dhiisu. So maatii meeqee kana aarsuu kana haadhatti ija sabbaa kan hin barreessa maraa asii gala akkana na godhanii asiin na baasanii ka jedhu hin barreessaa ture jechuudha. Innaan achi booda ka yaadadhu reediyoo dongoruu baadhee reediyoo jalqabaa biyya alaa kanatti asitti Chikaagootti banne waggaa 20
wayin dura jechuudha. Long otoo Jawaar biyya kana hin dhufini reediyoon sababaan Jawaar kaaseef namni baay'een jijjiiramni Oromoo wayita yaadattee jettee achirraa jalqabee jira jechuudha. Really the generation ammaa kuni generation kennu kuni it is from 05, 06 and 7 achirraa sourcing jalqabee jira jechuudha. Radio madda jaalalaa jiru tokko banee and then I used to write drama for them of my directly godhee jira and now looking back namni bibbilee sagalee dhiisaa ture dura yeroo san Oromoon baay'ee wal jaalataa beektaa biyya baay'ee irraa bibbilanii yaada adda addaa dhiisanii I used to write about a lot of struggle waa'ee qabsoollee waa'ee jaalalaallee waa'ee dhukkubaallee just stigma guddatu ture dhukkuboota adda addaa irratti waggaa 20 dura hoo yaadatu taate I had a chance to kind of I don't know, maybe naagaleetini jaalala walitti qabsiisee jiruu baqa walitti qabsiiseetiin kakkatabaa ture. So I think waa barreessuun kun xiqqeen maraanatti dhufee jedha. Kabuuka kanaa immoo gamme dhiyoo makana na gaafatanii kan illee yaadadhe beekta I wrote it ka jalqabe draftii long time dha. About 3 years ago, Garu, when I really dedicated, I was actually depressed, Yerosan. I'm not the I was in a lot of pain. I was crying because Barun Ambaresu Boya Baresature, Ari Rajetura. In Jaramit, you want to quit the memory case, Tamitire, you want to go and wait and Baru Resitu, you experience, even though Akairosanatuntani. So Gari Boya Barese. So drafting kuni originally harke afartama keessa haqame bugni amma agartu emotionii kiyya mallee keessatti ni agarte jetta garuu a lot of anger, a lot of raw feeling smooth godhanii jira warra editoroota so finally I think I would say 40 to 50% keessa hafee irraa hafee jedheen I think it's for a good thing waan gaariidhaaf itti hafuu gammadee jedhee kana jedheen dhaabee jedha kabraa ammoo what I decide to do amma yoo tante yeroo sanillee jechuudha I want Oromoon kana jaalatus kana hin jaalannes kana qeequs anaa tana akka jirtu na argu barbaada anaa beekuu anaa wallaaltuu anaa dargaggeettii anaa dargaggummaa bira dabree jedhee with all my glory as well as with my fault because namaaf maleekaa ka gargar we are imperfect so wanni an Oromoof kennuu barbaadu tokko jiraate gammee kiyya yaadate anyway yeroo 2021 walgayii Minnesota irratti Oromoo illiitiin hin deemtaa itti na gaafattee turte hin deemaa dibeet illee walitti na fidii warra saniin siin jedhe walitti si finnaa because it was hin jennu maal irratti wal dhiibaa ture si galee WOC nuti fidee nuti hin finne maas hin jedhe gammee always anaaf limitii hin godhini you guys love me so much sometimes waan hamaarra harkan irra qabdan nan beeka nan argee jedha I appreciate it garuu anammoo qola san keessaa bahee I want to be raw for the Oromo people dheedhina argan barbaada meesumatti dhaaba maybe I'll take a note for next time whatever you tell kan biraa even topic ni isa wanummaanu maqaan kitaaba keetillee waan nama wal gaafachiisu nama wal mareechiisu keessatti illee waan Oromoodhaa waa hedduu irraa dubbattee illee yaadarree irraa kannatte meegaa kitaabni akkuma dahuudhaatiin garaagarummaan qabu jechuudha. Eega deesse booda daa'ima sana oggaa deebitee laalaa sanii irraanfatta. So kitaabni kun barreeffamee xumuramuun isaatis fiifuu riiliifii gammachuun isitti uumuu jira. Amma immoo hoggaa maxxanee jala bultii eebbaa hoggaa geessee miira akkam keessa jirta jechuudha. Akka gaafa barreessuu san jirta moo already illee xiqqoonaa tuutee jirta. Kan accomplish godhuu keetiin maaltu si dhagahamaa jira. Lammaffaa immoo katti aanoo irraa yaaduu jirta moo kitaabni lammaffaa tokko asirraa eeggachuu jiru ni jira jechuudha.
May I think gaaffii lama gurguddaa wal bira keettee jettee maybe I'll try to focus jalqaba irratti because jennaa kitaaba san katabu what was my feelings galee naturally ani iyyuu ka durii yaadiin ka amma in the last week keessa ka yaade tokko waa barreessu even though remember biyya kana dargaggeetti ta'een dhufe so my English was very, very weak game. Yennaa iskuula jalqabee jedhu typical in beekta kolleejii jalqabdee jettu maatiin Afrikaa kun yoo ati doktora hin ta'in yookiin seera yoo hin baratin yookiin injiinarii yoo hin ta'in kun wani lakkaa'amuu hin beekta. So anillee farmaasii jalqabe jechuudha. I did a pre-pharmacy ture jennaa iskuula jalqabu because waa'ee maatii kiyya na dhiibe jechuudha. Obboleessa kiyya haati kiyya farmasisii ta'uu qabda yookiin doktora filannoo lama qaba. Akka lawyer hin taane hin galaafan danda'u. So, pharmacy, pre-pharmacy, a lot of science, all the biology, all the chemistry, all the calculus, one prerequisite, almost 90% of it jechuudha. Eventually, qoftu waan ta'eef political science itti deebi'e malee I was in a pharmacy field jechuudha. Otoo pharmacy field sanitti fufe, I don't know, as jira natti hin fakkaatu, waan addaa natti fakkaata. So achi booda immoo bari gamee kun kitaaba kiyya technically kitaaba kiyya lammaffaa ka maxxansee sadaffaa immoo ka barreesse jechuudha. Barruu nama jaalatu so you can expect buuka biraa barreessuu irratti jechuudha. Garuu kitaaba kana waa hedduun oli kaahee waa hedduutu adda godhee jira jechuudha. Qabsoo Oromoo ila gammee akkuma si'ii fi namoota Oromoo baay'ee maatiirraa nutti dhufe akka amantiiti jechuudha beektaa. Amantiin maatii keerraa dhufee jedhe filtee keessa ilaalteeti ani musliima ta'a ani kiristaana ta'a jettee filattu wanuma abbaaf haatantee keessa filattu jechuudha. Oromummaa fi qabsoo Oromoo akkasitti natti dhufe jechuudha. So achitti dhaladhee hawwiin kiyya akka Oromoo baay'ee uummata kanaaf duudha. That's one thing. Amma toon ta'een sanillee ati durallee dubbadhee jira. Xiqqoo ta'ee beektaa abaa'uun xiqqoo ta'ee dhuftee jettee anaa xiqqoo of beekaa. Achi waraana deemuu barbaadaa ture. Abbeeraan kiyya tokko waraana keessatti du'ee amma. Every Saturday because magaalaan dhaladhee dhaabbatti Saturdayidhaaf Wednesday marketiitu jira gammee. Saturday dhufee maal naan jedhaa waraana deemuu barbaada beektaan. Waraana si geessaa garuu mallaqa barbaachisa naan jedhaa. Mallaqa kana every week walitti qabee eegaanii mallaqa fudhatee sigaaraa dhuga inni. Mallaqa sigaaraadhaan bitatee because suuqiillee qabnaa suuqii keessallee jala hin deddeema. Mallaqa kana sigaaraa bitatee hin geenne mallaqa kana kennee dhufaa torbaan nutti deebanaan jedhe every Saturday irraa fudhate jechuudha. So waraana deemuuni Oromoof dubaraaf sagalee ta'uuni is my bone jechuu barbaadeetiini. Garuu buuka kana waan isa adda godhoo ta'e qabsoo akkasi jalqabe keessa amma xiqqoo jijjiiramee jira gammee. So qabsoo akka an durii akka wannaa fardaa kanan beektaa miti farda akkasii achi ilaalle asii godhanii deemanii akkasitti seenee ru'itiyya laayinirra kaahee jiruu kiyya laayinirra kaahee because my 30s 100% full time Oromoof dalagaa ture jechuudha. 14 irraa jalqabeetiini jijjiirama yaadataa koongiresiitti 2017 waggaa 9 hadhaa koongiresiitti 9 ol jechuudha maarchi keessa ture. Testify goone jechuudha 2016 waggaa 10 hadhaatiif the first resolution koongiresii kan dhiyeessine jechuudha for 10 years of my life full time. At the peak of my life, in my 30s, so you can imagine as a woman, I dedicated full time qabsoo Oromoo kana keessatti jechuudha. Qabsoon an waggaa 20 akkasitti ifaan itti seenee fi qabsoon hadhaan keessa jiru xiqqoo garagara gammee. My hoping kiyya bakka kanarratti conversate namni illee haa godhuu barbaada. Ofii kiyyaallee karatti dabarsuu barbaadu kana maal sitti fakkaate? Ani waan argee jedhe qabsoo Oromoo keessa moonaa Oromoo qabsoo akkasii keessa hin ture waa hilli kiyyaan ka akka kiyyaan laalu ka akka kiyyaan deemu ka akka kiyyaan fedhii dheebuu qabu baay'eedha. Warra ani ceekuu warra saniirra taa'ee ila gammee osaarra maal dubbadhe beektaa Dr. Hamdeessaanii 80 keessa koongiresii waa'ee Oromoo refuujiif xurree banee jedhe waggaa 40 ol jechuudha hadhaan. Kophaa isaa godhe from his own pocket mallaqa kafalaa registration kafalaa sagalee Oromoo ta'aa ture jechuudha.
isa wajjin waan haasa'ee barruu irrarraallee waan beeku jechuudha. Ani ammoo waggaa 5 darbee gamme gariin mallaqaan, gariin hamileedhaan, gariin ammoo kadhaadhaan through prayers or salaataani maal jedhan du'aayii naa godhaa, prayerii naa godhaatiini I was able to see a lot of opportunity kan namni keenya hin garini. So bu'aa bahii akkasitti bahee keessatti nama biraa ta'e of arge yaadaan siin jedhaa jira jechuudha. Namni garee ta'e Oromoo gurgurtee sanii miti otoo Oromoo gurguree jedhee otoo annaa kafalamee otoo yaada jijjiiree jedhee gammee dhaqee fudhadhee yookiin taayitaa ofii fudhadhee mallaqa fudhachuu hin danda'a. I am as broke as I was 20 years ago. I'm not depressed or any mallaqa is not mallaqa it comes and go biyya gaarii keessa jira. If I'm interested in money, I can make money in America, in the best country in the world. Addunyaa kanarratti taajira ta'uu fi biyya akkasii keessa waan jiruu fi mallaqa miti. Ani ummata akka kiyyatti beekta bosona Oromiyaa keessatti jiru gadaanti amma takka kaka'u warra waraanaa jibbitti ka jiru garuu maqaa waraanaatti uffatanii warri waggoottan 5 dabre kanaaf na miidhuu yaalani afaan kee keessatti xiqqoo hadhaan itti buusanii jiran san dhoksuun barbaadu is obvious jechuudha. Garuu wanni ani barbaadu gamme kana keessa illee ka Oromoon haa argitu barbaadu bu'aa bahii ancee san keessatti yaada haarawaan dhufaa jira. Yaadni kun haarofni ammoo Oromoo irra oolcha. Because ani ka yaadu bitaan bahii mirgaan bahii walgeettiin kooraa jedha namni keenya Oromoon uumamaa kee jedhu si galee. Ani akka feetetti irraa oollu Oromoon irraa ooltu barbaada gamme. So the question is akkamitti irra oola duubaan baate afoon baate dalgaan baate bakka baateen bahii irra na oolchi si galee akka jedhu sanii. So buuka kana keessa wanni an barreessellee ila gamme akka yaada kiyyaa akkuma duratti waa'ee depressionaa tuqee jira. It's to be in a depression we don't admit in the moment in bed. Biyya West kana keessatti depression is very high. So I was at the lowest of my life in it was sometimes better page kudashin digdam I would write in just one day because I am so deep in tranche yaadaan deeme wanna jedha. So wanna barbaade lagamme accomplishment illee ka jedhu ko Oromoon illee haa mari'attu dubbattu fedhii qabu kaastee deebi'ee dubbatu. Yeroo kana keessatti yeroo uummanni hamileen Oromoo dadhabee jiru kana keessatti yeroo anummaanuu beekta qabsoo Oromoo kakaleetiif kadhaa jijjiirame kana keessatti kaas dhufee dubbadhu. Mallaqa otoo ta'e bookni kun online ta'e gammeesnaan online. I personally yookiin namaa ergaa yookiin ammoo ofii kiyyaa akkuma misoota deemaa jiru kanatti deemaa jira. And the reason is carraa namni Oromoo guddaa hin arganne argadheetiin teessoo baay'ee keessa taa'ee jira. Warri nuti federaalizimiidhaan fira keenya jennee yaadaa baane beektonni Oromoo, political leaderoota Oromoo akkasumas ammoo addunyaa just generally kan dhimma kennaa Itoophiyaa jaan qabne akkamitti ilaalti ka jedhu kana guutuu argee ilaaleetiin dubbii wayii qallamnaan jette gamme. Dubbiin suni karaa karee irra turre. Waggaa 50 irra turre. Waggaa 50 toonteen 5,000 irra bahuu hin dandeenyu karaa sanii. Irra bahuu illee hin dandeenyu yoo irra baanillee nuuf gaarii illee miti. Irra bahuu hin dandeenyu tokkoffaa irra ooluu hin dandeenyu lammata ammoo irra oolullee nuuf gaarii miti. Sun ammoo that is the conversation I want to have. So accomplishment jedhee gabaabinaan yoo si kaasee jedhe gamme this book for me it was more of a closure because sin jedhe xiqqeen irraa jalqabee qabsoo Oromoo kana keessatti dheebuu warra kanaatiin umrii kiyya fixee jedhe. Now, haadha gadaa umrii haadha gadaa irratti I am trying to pave a new chart. Yaada haarawaa Oromoo angoomsu. Oromoon maal barbaada? Ganda isaatti lafa isaa irratti ofiin of bulchuu barbaada. Waa mara yoo olitti san dura ammoo ru'iin jiraachuu qabdi. Buqqee jirtu shaashiitti maranii jedhan si galee Oromoon nagahaan bahee deemuu danda'uu qaba. So the first and the most is peace and security. Nagahaan jiraachuudha jechuudha. Saamamuu dhabuu, gudeedamuu dhabuu, du'uu dhabuu. Jalqabni kana itti aanee ammoo ofii of bulchuudha. Kanarratti akkamitti goonaa kan jedhu I hope otoo kanarratti balbal'isnee haasofne amma ofumaa kiyya waa hedduu dubbadhaa jira laali gocha jawaarfaatti dhiyeenya kan ni ilaala hundaan ilaala jechuudha. Waan onnee na gammachiisu irraa goggodhaa jira.
because rakkoo dhugaata Oromoo keessa jirtu babaasee dubbataa jira. It makes me happy. Politikaa kijibaa gurguruu irra si galee ebaluun fakkeessuu otoo hin ta'ini reality uummanni keenya safarii jiru yoo jenne waan tokko jijjiirama gochuu dandeette. Meeqa qabraa si jedha bara 2021 nama paarlamaa warra Yurooppii wayii dubbisee rakkoo uummata Walloo baqattoota yoo yaadate taate 2020 natti fakkaate moo 21 keessatti Yemeni keessatti nama kara 800 du'ee jedhee fi Wallagga irratti kan ta'aa jiru kana baqa booyetti hime. He is a member of parliament dha. Maal naan jedhe seenaa naan jedhe maqaan kee seenaadha waa tokko si gorsaa naan jedhe. Yoo nu bira dhuftu nama kennaa paaworii bira dhuftu waa sadii qabattee hin dhufinii naan jedhe maa yoo jette naan jedhe confused taanee sadii dhiisnee deemna. Kanaafiyyuu otoo gorsa keenya dhageette the next member of parliament you talk to come with one agenda because yeroo sanii qallamnu jetti yoo si goon illee yoo si dhiisne illee we know we want one thing. So I learned about it. Oromoo kaan wocne nama du'aa jiru. Reportii olaanii ka waggaa dabree amma baasuuf deemaa jirra gamme. State Departmentiin waliin haasofnee turre reportii kanarratti gabaasa galchinee jirra. Warra NGO adda addaa wajjin sagantaa yoo taate qopheessuu yaalu jirra. So maal argisitti bakka du'uitii ilmaan Oromoo wallaalee dagadhee otoo hin ta'ini we need to be strategic, focus on one thing and one thing alone ka jedhu. Mee kanumatti hin dhaaba what's next irratti otoo hin gahin because I want us to really dive deep into conversation at fakata ani gamme. Alright, thank you. Anyway, kitabli why do address gode. Alright, amma mo may let's flip gara birate adarluma. Ummanni no. Ummanni kamilla ala jira. Wo even amaga osallen asmanu isan galatu fachum barbada jechuudha. Beeti generation haare kanaafillee waltajjii kana qopheessuun isaanii osaanis jijjiirama gurguddaa keessatti arguu jirraadha. Maaliif generational gap ture booraa siyaasaan ammaan dura manguddummaa bika akkasii sanitti hedduu argamaa turanii dhaloonni haareenis dhufanii yaada haariyaa akkanaa jajjabaa akkanaa sometimes even controversial akkanaa kanaaf waltajjii saaqanii meekootu waan barreessite kanarraa yaada kennu dhaleessi jechuun isaanii akka bulchinatti fudhadhaa galatoomanii atillee dheeyitee yaada san ibsuu keetiif galata guddaa qabda. This what we missed jechuudha daaloogii kana dhabne. Hawaasni kitaaba keetirraa maal jaa receptionii oosaadhaatoo kitaaba kee gaara dhaleessite gaafiin sii dhiyaattee fi feedbackiin sii kenname kana uggaa walitti deebiftee maal irraa argatte jechuudha. Yeah, I think yes, actually, gamme kitabni kun duratille in irrakataru is it's very sensitive in beta because ilmi namaa we status quo akkanatti ta'e kana jaalanna beekta is a human nature jijjiiramni nu in jaalannu is a human nature beekta yoo amma beekta waa sirra bu'ee jedhee waan gaarii ta'uu danda'a the first thing you do ofirraa haxoofte jetta you don't even know what it is beekta it is a human reflection waan haarawaa sammuu keessa yaada ta'e qaamarras yoo bu'ee the first reaction is ofirraa haxuun jiraamti waan hamatti ilaalu jechuudha. So yaada kana hoo atijuu yaadatta because interview na gootee jirta gammee namni baay'een sensitive ture. Engadda keenyaadhaan mootummaan bakka nu jalaa haqsiisee jedhee hin beekta. Sagantaan sanbata xiqqaadha. Kamisa galgala warra sagantaa qopheessotatti yaamanii bakka haqamee jedhe jechuudha. Friday gaafumsa Friday nu bira kamisa galgala ta'een beeku anyway anaa airportii deemu natti bilbilanii sagantaa naqame naan jedhani garuu morka goonaa inafi nurraa nutti kootu hin deebi'in naan jedhan airportii ture because yeroo san flightiin kiyyan kaane I think jara biraa Friday dhaan biraa kamisa natti fakkaata. Nevertheless mootummaanis akkas ija sanii ilaalee jedhe jechuudha. Deeggartoonni waraana bilisummaa deeggartoonni ammoo ummatuma Oromoo saamuu fi maqaa politika kijibaatii fi sabboona of fakkeette waan oofaa turte ni beekta jechuudha. It was very sensitive. So osaani 2017 osa Congress testify ta'e gamme. 2016 resolution haaroo ba'e waggaa 9 booda osaan nayame jechuudha.
So I'm very happy akkuma ati jette finally osaa realize godhe generation keenya dhiisi generation kun kolleejii jira ijoollee kaanii haadha ta'uuf iyyuu ijoollee kolleejii jirtutu jira jechuudha ijoolleen obboleeyyan tiyyaa. So dabarsuu danda'uu qabna si galee jallannee hafuu hin dandeenyu odafne ammoo seenaan nu dagata jechuudha qabsoo oromoo kana ofumaa keenya qabne qabritti waliin galla malee qabsoo keenya fuudhee nu ceesisuu ka danda'u hin jiru so osaan waggaa 10 booda I'm very much grateful to Dr. Ibrahim Elamo Osa Cherry because jalqaba namaamee dhufu jedheeni beekta I really mean it dhufu jedheeni insist godheetini namaamee jedhe jechuudha yaadallee ani nama controversy jaalladhu hin ta'in nama dhugaarraa jallatu barbaadu miti yoo dhufee jedhe I'm gonna talk about this topic. Topic asi ach more dina gootanii amma umriin kee dabree jira si galee yeroo namni kana sirra dhahee kana dubbadhu kana qabii kana I'm beyond that waan ta'eef he gave me the platform in a board isaa wajjin jechuudha platformii akka you know a future speaker which is the same as keynote speaker it is midterm conference idaafi na affeerani maybe one that dubbadhe irratti yookiin itti deebi'ee dubbadhaa yoo malee dubbadhee jira garuu salmarratti focus gochuufi sagantaan mid-year conference kuni akka tasaa beektaa sagantaa Dr. Professor Hamdeessaa Tusoo irratti ture jechuudha gammee kiyyaa Hamdeessaa Tusoo sometimes you are akka yaada ati muslima dhugaa rabbii oromoon qiiblaan otoo diaspora nam tokko ka salaatan ta'e Hamdeessaa Tusoof salaanna jedhee yaada qaba maayyuu jettee ila gamme hadda refugee'n oromoo ta'ee as bahe which is including me many of thousands dhimma oromoo koongirasii ka dhiyeesse xurreen akka banamtu ka godhe abaa'uu state department fidee jedhe osaa yaada innaa osaa kana yoo ta'u yaada konfiroolee namicha kana ture jechuudha. Har'a garuu generation kiyya generation naa gadi nama kan akka eenyu ta'e hin beekan jechuudha. So yoon du'ee inni du'a isaa dhagahee jedhu hamileen akka malee na cabe because isa bira dhaquu yaada qaba beektaa wanti tokko by the way namni kun anaafin baay'ee nama jaalatu ilaalcha politika irratti amma waliin galu inni because oromoo yoo jette irraa akkana sochoosuu hin dandeettu xiqqeef muraasa sochoosuu hin dandeettu anammoo yaada akkuma jiru jijjiiree jira so wal mormina inni nama akka abbaa kiyyaatti umriin na dura waa hedduu ammoo ka inni isaatii dogongora jedhee ilaalu akka inni dogongorre kana gorsuuti jira hariiroo isaa akkamitti akka jalqaba bara 1980 keessa newspaperiin tokko beektaa he was one of the very few Oromoo yookiin Itoophiyaa kan ta'e akka gurraachatti nama PhD qabu jechuudha. The very first people sanii fi forumii refugee fi migrant irratti koongresii jalatti qopheessaniitiin they were talking about this issue ummata habshaa jalatti kenna warra hin rakkata jedheetiin addatti ofii isaati mallaqa isaatiin Oromoo refugee migrant ka jedhu uume saniin ammoo chairmanii of godhe nama biraa ofitti edaateetiin hadda oromoon kumaatamaan biyya alaa kana ka jirtu biyya Ameerikaa qofatu hin ta'in generally biyya alaa ka jirtu he was the source so kanarratti oosanii na affeeree in part maqaa Hamdeessaatiif dhaqe jechuudha because otoo ani my pettiness this is me being petty here it is that gaafa kongressii Ameerikaa dhaqee jedhe that gaafa sana dubbisaa ture oosaan silaasi galee gammee dhugaa dubbannee jenne because I'm the first to be in the Congress I'm a woman I think Osa would have been happy to have me jechuudha Osa na arguu barbaadee hin ta'in maybe especially umriin akka deemu at least boardii kana jedhee barbaade yaada osaa irratti dubbadhee jedhee fi yaada akkumsiin jedhe it's a matter of yaada na jijjiire jedhee as dubbadhu kana yaada kun ammoo buuka nu barreessu waa lamatti nutti dhufee jedhee gamme waa lama sadii jalqaba irratti buuka barreessee yoo ka'u fixee yoo jedhu uummata bira geessu nama takkaa lama witti ergee jedhe namni maal naan jedhe oh my god booni kun boombii buusaa rabbi sodaadhu publishing godhini naan jedhan dhugumaan siin jedha do not publish naan jedhan that is the first thing they told lamata eega fixee jedhe ammoo cover page nama afrishanitti erge rabbii jedhe nu balleessite rabbii jedhe taayitilii kan nurraa jijjiirra so it's just as you can imagine jabduu haa fakkaadhu malee gammee kiyya I'm still
I'm a small chicken inside. So sodaadhaa ture jechuudha. Garuu filannoo lama qabaa ture. Tokko beektoonni Oromoo waggoottan 50 kana keessatti gamme qabsoo Oromoof hedduutu du'e hedduutu keessaa bahee jedhe jechuudha. Including warra haadha PP jedhu kana keessatti jechuudha. Warri kuni maal argodhanii dubbii Oromoo jalla akka qabdu arganii jennaan afaan ofii zip godhanii keessaa baanii yookiin jiruu fi isaaniitti deebi'anii yookiin dhaaba biratti galanii jechuudha. Anillee filannoo akkasitti na qunname. Waan arge kana zip jedhee keessaa bahee jiruuf yaddeebi'u yookiin ammoo waan bare kana uummata barsiisa akka jedhu. With the pure knowledge that the wave against me is going to be huge akka ta'u waan beekuuf akkasumallee ture jechuudha. Wanti naasaamin hin jiru from the different groups interestii qabanii akkasumatti garuu overcome godhaa jira. I still struggle. So buuka kana osaarratti wannan dubbadhe it is a new mindset. Tokko tokkooni ilaalaan ani ilma namaati gamme akkuma biratti jedhe I make mistake. And I also know I lack a lot of knowledge. Garuu from the small knowledge that I have carraa addunyaa waliin taa'e kanaa walitti qabatee wanna argisan nama keenya mul'isuu barbaada. Nama keenya maaliif because ati bargamme ka dalagduuf irra ooluufi bar. The reason you have a job, the reason you work 2 jobs, the reason why doctors work 12-hour shift because they want to make the money. Because they want to make a difference. Game qabsoon Oromoo maaliidha onni ni barbaadu. Oromoo irra oolchuudha. We want to win. So anillee ka barbaadaa jiru with all my weakness and strengths is Oromoo irra oolchuudha. Akkami irra oolchuu barbaada? Noisy Oromoo keessatti waca baatee jira. Ana kana ebalu du'e. No, because akkuma duratti member of parliament fakkisi himee jedhee the more demand you have, the less opportunity you're gonna get to get that demand answered. So I want Oromoo to focus waan tokko irratti focus goone tasgabbaa'uu qaba Oromoo. Step back. Step back osoo hin jiru manatti galtaa miti. Step back. Maaltu maal ta'ee? Mee karaa sirriirra jirraa? Karaa bari mucayyoon sun maal haasaarti gurra takka itti kenne. Mucaan sun maal haasaa gurra takka itti kenne. Because the end goal is scientistiin hin beekta kaanserii kana dawaa isaa yoo soqanii nam tokko qofaan miti akka soqu gamme. Millions of scientists they study. At the end what they want to find the cure jechuudha. Anillee as a scientist to Oromo struggle through my own research jechuudha. Research kiyyaanii beekumsa kiyyaanii gurra kiyyaa waan ija kiyyaan arge kanniini irratti I'm trying to present osaarratti illee ka present godhee jedhe wanna kalee an dhagahee wanna ammoo waggaa 5 congress yeroo state department wajjin dalagu rakkoo Oromoof sabaaf sablammii Itoophiyaa walii arge walitti fideetiini yaada haroo kana I feel like I'm better suited to bring a jerry today. Let me stop here again. No, it's good you took a malif. Kana gwak ayabate khatiano moka kana rabareda mas kitaba sarayagana. I think we need to be brave. Ugahan wo mukhatab dutu njiro barga. You know, if you're gonna write about something, you have to be genuine. You know, kaysa na dufu ka ugahan kita akami fula takura fula khanit ya ifsundan day super. The journey will continue. Yo kaysa kayala demudan days. Yo mo vete fakaysu tate. It's very hard to hear. So already be congratulations in jechu barbada. Osarat tergamun kaitu fifu another milestone. Osar office for you as well, even for the Oromo people. Khalafu yada wali sodachun qabnu, yada wali haqisu machif. No matter what, yada fade hataw. Yada tanan namni irratti faajee jira, gatiin rakkafalee jira. Ati immoo khayyaadi kun khayyaade saniif credit kan nu danda'uu qabna. So waan bareedduu jechuu barbaadeet anoo kana boodallee hojii biraa bikkatti sossootu ni qabda. Si gaggabaabsaatiin deemaa mee gara siyaasaa addunyaatti haa dhufnu jechuudha. Khaleellee warra State Department jillee wal dubbadheenaan jettee oolalleen 2026 gabaasaa baasuuf deemtanii sanis ittiin aayidaate waliigalatti yeroon tun yeroo beeytee nu qofaa miti jechuudha. Amma fakkeedhaaf amata dabre or a couple of years ago
gaafa addunyaan nagee turtee haala ammaa kanarratti tasgabboote dhimma TPLF fi Tigraay jechuudhaa fi United Nations yeroo 15 taasisoo taa'e jechuudha. I don't think nobody would do that now. Sila arra amma Tigraay keessa lolli gaafatti yoo keessan arra ka'e I don't think would be an agenda. UN'in dhimma kanarraa ni haasofti jee yaadu jechuudha. So time matters. Yeroon akka malee diplomaasii keessa barbaachiftuudha. Yeroo arraa tana keessatti kawayyaanedha namni irraa fudhate agenda Ukraine ture. I remember they shift towards Ukraine irratti garagalanii amma immoo Ukraine dhiisan. Now people focus on Iran. So haaluma addunyaa tokkanaa kanallee beekuu qabna. Meegaa TPLF gaafa wayyaana isanis agartee jirta. Gaafa san even beetee special envoy qabnaa jechuudha. Dhimma Itoophiyaa irratti even they try so hard jechuudha. Nama sadi afur Amerikaan keessee maayirratti beetee Mike Hammer effortiin inni waan nagaa buusuudhaaf godhe waan laaftu miti jechuudha. That guy pay the price. Odoo waa arganne gaafa isaa arganna Ameerikarraa. It's just missed opportunity akka kiyyatti. Ammoo at least lola san dhaabsise Pretoriatti waliigaltee san keessatti waan lafee qabaadha. Kun hundigaa yeroo sanitti waan yeroo nu laatte jechuudha. Arra yeroo beetee nu miti Ukraine dagatamtee jirtu keessatti in heart of Europe lola deemaa jira. Arra ajandaa ta'uu hin dandeenye. Addunyaan arra Iraan irraa haasawaa jirti. Kun gaa wanni garsiisaa maali? Geopolitiksiin addunyaadha. Sometimes dhugaati qabdu addunyaan si dhageessu. Yoo wanni keetirra guddaadha tokko dhufe kama guddaa san jala deemanidha. So adda seenaa jimjimoodha dubbiin USA, Israel fi Iran ka deemaa jiru kuni already impact isaa gara siyaasaatiin agarree jira, gara diplomaasiitiin agarree, gara dinagdeellee agarree jira. Akka olaatoo dubbiin Iran tuni amma wanni amma Middle deemaa jiru kuni dhiibbaan inni san irratti uume attenshina gahaa akka duraanii san argachuudhaaf itti rakkataa jirti ammoo ammallee taatu gurra isa ilaachaa jirti Ameerikaanii fuulduroo wanni kun beekte yoo nagaan harkannee akka haala amma akka deemu kana itti fufuu taate konfliktiin kun bal'atee gara reedsiidhaa gara Horn of Afrikaa tuni dhufa jettee ni yaadda. Gami wahid tutayete a lot of things. So all of that requires really hasab the missed opportunity, impact is in kabajra. Wahid doliti tejete la gami. The problem is gami missed opportunity jete la fakete irredebrite jete. What was missed? What should have we done? Ilal beta mamma imajra Albert Einstein stupidity is to do the same thing over and over and expect different results. Sigale karamakale demne gochumakale gone outcome bra you expect to go. That is the definition of stupidity in Sigale. So a missed opportunity kale. What are we doing today that we can capture if the opportunity comes? Nothing. Nothing that true is that. Missed opportunity kakale easy. Karad easy. Oto wagashani ashantama late aran ufe. Because ani gami book yet led but ejara, as it's originated but ejara. State Department asked us 2021 at the heights of water, yero lola tigras ratti ormo malfetaninu jaran. Gami calamity hadda gafat do jadi abao gafat do ele gafat do ormo malfetime. I mean, in honesty, Malfait just me in a blank, Gafi Gawasadi Davis, no answer, and the Jawari Bakalafata, I come to Ujir Olchan. Bakalaf Jawar Father, but to about it, that's irrelevant. The fact is, America the pressure could age. And I know that because I work with the government and I know what goes behind it, even though you're publicly led by Chubat and Jachura. National dialogue. They pushed for national dialogue. Imperfect national dialogue happening. So when we say missed opportunity better,
beekadheen yoo jalaa bahanii jedhanii miti yoo beekadhee beektaa waan tokko utuu jalaan bahin beekadhee jechuun dandeetta. If it happened to you, obviously you didn't prepare for it jechuudha. Missed opportunity ka jennu kalee dhiisi hadhallee I do not think we are ready. Ambassador Masinga have done amazing nagaa Oromiyaa fiduuf Oromoodhaaf fiduuf kana barkuma didamii tokko bara jechuudha otoo inni ambassador hin ta'ini beektota Oromoo nama jaaladhu itti dhaqee beektaa I'm pretty sure of dhaga'ee jira qabee dhaqeeni yaa beektota Oromoo nama tuffatti bari yaa Rabbi jara ani uummata kanaaf namalee wanni jedhee bargamme all of Ethiopians so jara hin ta'in Amaarilloo jara hin ta'in Tigreenloo jara hin ta'in Itoophiyaa naga buusuu hin danda'u Itoophiyaa misoomsuu hin danda'u beektonni Oromoo illee yoo jara hin ta'in yaa wal tuffatti yaa wal xiqqeessiti ani sigali jara malee jiru namaleedha bakka it's just single definition ka qabnu santu nu ajjeesee jedhe jechuudha so to me waa'ee USA fi Iraanii ka dubbattee missed opportunity dhugaa jette my camera was a great friend to me because he gave me an opportunity to be on the table even indirectly yeroo Tanzania afaan guutee ka dubbadhu akka inni Tanzania awwaillee fi mootummaa Itoophiyaa walitti fidu we were the first person to ask him Shakira sitti maan jiru maakiin directly gaafadheen buuka kiyya keessa katabee jira word by word dha because seenaa namni WhatsApp waan ta'eef I wanted to make sure I'm not taking anybody's credit Dr. Michael Ambassador Hammer did anybody come to you about this idea yes are you sure yes so quoting gareechi keessa kaayee jira gamme the fact the bottom is marii Tanzania godheefi ollaan gahee guddaa taphatee jira si galee jalqaba irratti xiqqoo tuxxeetiin waa hedduu keessa ka dabartee fiila gamme sometimes the biggest struggle is within ourselves akka namaatitti illee si galee waraanni guddaan sammuu keenya keessa jira diinni guddaan illee numa keessa jira jechuudha so we really have to be attentive cognizant rakkoon kun jiraachuu ofumaa wal miidhaa jiraachuu kana cognizant taanee laalu qabna namoonni Jawaar duratti ka dubbadhee jire kan maqaa namaallee baay'een kaasuu hin beekta I really liked it because saamtuuni wal ijaartee garii asii galtee biyyatti nama saamaa jirti ganama guyyaa si wajjin wal gahii teettee ati biizinasa mallaqa qabattee dhuftee galgala ammoo ofii maastii godhattee sitti dhuftee kana godhaa jirti jechuudha so strategy kana keessa dabarree to be honest with ourselves it is very important Osa irratti illee duratti karra darbee jedhee namni akkamiin fudhattee ka jedhu gaafattee turte yeroo taalee jedhee it was divided gariini the still mindset just addaa qaban jechuudha yaada very radical ta'een dhufaa jira gariin ammoo intala takka maqaa isii dhahee jira hopefully she can forgive me adda duree jedhanii Keenyaa jiraatti nama hedduu baratee jedhee 80 keessa yaadni akkanaa natti dhufaa ture naan jette nuti Oromoon itti diina jedhee yaallu kama ofii keenyaa Oromoo keenyatu akkana hojjetaa jiru argee yaada kana baay'inni keenya dubbachuu sodaannee dubbataa jirtaa si bira jirraa jabaadhu jedhanii so it was a divided idea kaan immoo qabxii qollaa maal godhaa jiru qaccee kasii irratti State Department kalee wal agarree turre Maarchii 20tti ammoo kalee nam tokko wal agarree Maarchii 20tti briefingii riippoortii amma baasuuf deemnu kanarraa briefingii kennineef ture jechuudha. Nama 6 moo 7 dhufe warra keessaa nu keessaa nama 2 ture it was behind the doors jechuudha Oromiyaa keessatti maaltu deemaa jira kan jedhu one thing you have to understand gamme Oromoo keessatti wacuu jaalata leenci Oromoo beekaan Oromoo keessatti naqabii nagadhiis jira bakka biraa yoo dhaqe adabatee taa'a jechuudha Oromoo bira yoo dhufe immoo adabateen taa'u yoo waamte siin dhufu naqabii na arraabisiin jedha si galee waliin gatteenni waa goonaan Oromoo naqabii nagadhiisiin jedha jechuudha garuu yoo Amaara bira dhaqe isa biraa dhaqee jedhe hantuuta fakkaata cadhiseetii waan namni biraa ergee that's what I observe personally kiyyaa irratti qofii kiyyaa argee jedhe jechuudha so riippoortii kanaafi wanti nu godhaa jirru mootummaan amma aangorra jiru walaa Tigree walaa Amaara walaa Afaarillee warra Oromoo even Sidaama baay'ee dhiistee jirti keessa jirtu at least warra lamaan kun Tigree Amaaraa fi Somaaleen keessa jirti jechuudha. Ajandaa ofii oofaa jiranii ajandaan sun ammoo ajandaa nu miidhaa jiru jechuudha. Oromoo fi mootummaan kun tokko 100% tokko miti anu mootummaa kana keessa jiru mootummaa kana eeqa mootummaan kun biyyas ummata keenyas
abaarsatti ta'ee jira. Kan waan dubbadhaa bahee gammee garuu nuti keessaa wal nyaanna diinni ammoo garii kenna lolachuu akka diina isaa taane hin beeka garii kenna afaan dammaa dubbateetiin ati nama cimtuudha na bira dhaabadhu jedhee obboleessi ajjeessaa jira. Diinni kenna warra sadiin kun amma maqaa sii dha'ee obboleeyyan kenna gar tokkoon garuu hoo waan tokko irratti walii galu maalidha? Itoophiyaa tanas ta'e Oromoo adda kophaa keenya jechuu hin dandeenyu. Kanaafuu Oromoo garii dammaanii waa itti kennineeti ofitti galchineetiin Oromoo waraanna akka jedhu irratti dalagaa jira jechuudha. Sanillee quba hin qabnu. So ila gamee gabaabinatti riippoortii hopefully akka duriitii miti nullee akka we have a lot of dhageettii guddaa qabna keessatti. So we have influence guddaa qabna akka mootummaan kun mootummaa Oromoo ta'ee maqaan Oromoo hin banne. Mootummaan kun Oromoolee akka ajjeesaa jiru, Oromoo akka gubaa jiru, maqaa Oromootiin akka nagadaa jiru addunyaatti himaa jira jechuudha. Maqaa Oromootiin daldalaa jiruuni nuti Oromoo jedhanii dubbatanii as deebi'anii Oromoo keessatti ammoo nagee dhabsiisanii warra jedhan ka ta'e akka Amaaris ta'ee Tigireenis taatee Somaaliinis taatee Oromoodhaaf mootummaa kan walitti hin qabne keessaan godhaa jirra. Jimaatuma kalee we have a latest updateidha. Updateen sun ammoo riippoortiin suni. Because the State Department reporting normally May keessa baasti amma Augustii achi dhiibanii jirani reporting bara 2025 Augustii keessa baha reportii san keessatti kennallee akka galuufi we are trying to work with the embassy mootummaan jiru akkuma jette waa hedduu jijjiiramee jira gammee for the sake of time beta wahid nagafati so I'm trying to answer too many questions at the same time the bottom line is we are still doing advocacy motuman kun wahid jijjirame jira wahid le akuma durile ni jira wahid kajuru jira sinjaru state department no jira we still meet with them we still update them report them rufa jiru kana ratti nama gar data kana nama dibba shaniti ibba free wayti Rolly kolbatti gadi ibba freeway keessa ibba odoon gorba ibba sadiif jaatami tokko ka verify ta'e san keessatti harka guddaa mootummaan ajjeesee jira itti aanee faannoon ajjeesteetti itti aanee waraanni bilisummaa ajjeesee jira itti aanee mootummaan naannoo Somaaliyaa uummata keenya ajjeesee jira lafarraa buqqisee jira jechuudha. Reportiin kun akka credibility ta'uu fi we are working dhaabbilee adda addaa wajjin verification process methodology reportiin kun akka fudhatama guddaa argatuuf jechuudha. Wanni tokko Oromoof hawwii lagamme I want to be the voice of for all Oromoo jechuudha. Including ijoollee bosona jirtu jechuudha. Oromoodhaaf warra falmatu warra maqaa Oromootiin nagaduu miti. Jibbaa isinirraa hin qabu. Jibbaa eenyurraa iyyuu hin qabu. Ani jibbaa kijibarraa qaba. Ka maqaa Oromootiin nagadurraa jibbaa qaba. Ka maqaa Oromoo ittiin of angeessuu fi aangotti of fiduudhaa fi qabeenya ittiin horatu warra isa irraa jibbaa qaba jechuudha. Warri sun ammoo isin jalatti galee maqaa hedduu natti baasee jira. Ilma namaatiin natti dhagahama. Yoo isin waan gaarii gootan isin gargaara. Yoo isin ammoo nama miitanii nama ajjeessanii jettan isinillee nama haati yoo daa'im nama raadu waraanni bilisummaa ajjeese mootummaan ajjeese garaan tokkuma booya garaa lakki abaa'uuf na ajjeese jedhee ka gammadu tokko hin jiru yeroo kana keessatti so reporting kun obbo I'm pretty sure gariin jara xiqqoo aaruun jara hin oolu but I want to be a neutral ground gamme oo rabbi jedhee warri kana dhageeffatan aayuleen du'aayinaa godhanii naaf haa kadhatanii my hope is mootummaa kanallee kadhannee waraan bilisummaallee kadhannee nageenya uummata keenya akka dhufu that is what I aspire to do kanuma jedhee dhagame ka waa'ee warra biyya alaa yeroo biraa gaafii walitti nala qabde jette because yeroon qabdu yeroo waan hin qabneef hin gaafii compound godhee si dhiyeesse hayya kamaayyeedhaa torbaan dhufuu sagantaa qabdaa hawaasa keenya kamna sootaatiifis fi waliigalatti Oromoo idil addunyaa gubbaa jiraniif sagantaa torbaan dhufuu laalchisee wanni dhaammattu maaltu jira? Baganarraa hin dagatin gamme wannumaan guddaan as jiruufillee sagantaa guddaa torbaan har'aa sa'aa 3 irratti jechuudha. Waamicha nama keenya hundaaf yaaga danda'ee abbootii amantii warra musliimaa abbootii amantii warra kiristaanaa protestaantii ta'ee adventistii ta'ee akkasumas immoo ortodoksii illee tilaatee waaqeffattoota illee jechuudha. Hunda jaraa affeerraa
keessaan itti ergee jira jechuudha. Masgiida keenyatti, masgiida Bilaal, masgiida Toohid, masgiida sadaffaan irraa fadhee jedhee haadholee teenyatti illee ergee jira jechuudha. Yoo akka tasaa sagalee kana dhagaataa jiraatan, yoo dhaamsi kiyya isin gahuu baate naa beekaa ergee jira, warwaadhee jira, kootaa hedduu isin fe'aa keessattuu shamarranii jedhe because haadhan baatu awwaalanii ta'uufii boolla jala dabarsanii so anis shamara waan ta'eef ijoollee teessan qaba Oromoo Community Centeritti bakkuma convenient isinii ta'u baasaanillee dhufuu dandeettanii ollaasin Oromoo baay'eetu jira torbaan har'aa kalee kabaruutii miti torbaan har'aa narraa hin hafinaa isiniin jedha buukni kun ollaa hin jiru achoo dhuftan qofa argattanii jettanii warra keenya ayyoolee keenya very much keessattuu shamarran jala ijoolleen lafaa dhufaa jirtu haa argattuu barbaada. Ijoolleen waldaan dargaggoota Oromoo illee sagantaa qopheessaa jirti. Naannuma sanitti conversation uumuu barbaanna sigalee akkamitti Oromoo irra oolte ka jedhu irratti. Kanaafuu jaraafillee yaada ta'a. Sooqidda ofii hojjettu mi'aayee yookaan dhakaa taates darban jedhanii ijoollee teessanii foo yaaddanii ijoollee teessan Oromoo bira fiduu qabdanii. I know qoodamiinsa hamilee yeroo cabde kana keessa jirra. Garuu this is the button because we're gonna rise ol ka'uuf deemna. Nuti gaachanaa nuti galaanaa ummata Oromoo yoo dubbadhan irraa gamme rakkoo Oromoo yaalee jedhu rakkoo Itoophiyaa otoo hin ta'in rakkoo ummata gurraachatti ilaalee jira jechuudha. Waan Oromoon bakkatti yoo deebi'e sirna ofiitti yoo deebi'e eenyummaa kaleetti yoo deebi'e gurraachi addunyaa jiru hidda godhata jechuudha. Beektaa mukni baalli bareeduu yookiin daraaruu hin danda'u gamme yoo hidda isaatiin gargaccite jechuudha. Hundee keenyatti deebi'uu qabna. Eenyummaa keenyatti deebi'uu qabna. Ka beeknu irraa istadii goone kan beekne ammoo kan walaa hafe bareechisnee ijoollee keenyallee nama isiniif haa taatu aadaa keessan isin haa qabattu eenyummaa ofiitiin haa boontu yoo barbaaddanii anaaffatoo hin ta'in ijoollee Oromootti illee as deebisaa jedha. Oromoo jechuun ammoo saba hunda gurraachaa fi waan bakka ta'u yeroo biraa hophii inaasuna jedhee yaada qabaa kanumarratti gammee ammallee shabboo miidiyaa hunda keessanii daawwattoota keessanii warra misoota bira naa gahaa haganaaf nagaatti naaf ta'a sanbata torbaan har'aa wal geenya jedha. Ayyee qophii tegeetaa irraatiif nullee asirratti dhuftee yaada keenya qoodu keetiif ulfaadhu kitaaba kee haga sagantaan dhufutti deddeebiin hawaasa keenya yaadachiifna. Ilmaan ayyaa kan gaa waliin ture qondaalaa haajaa alaa gara ummataatiin jechuuta muudamte adda seenaa jimjimoodhaati. Abdiin kutatiin jabaadhu si wajjin jirra ummata sagalee ta'uudhaaf hayyama nama tokkollee siin barbaachisu. Oromoo ta'uun keetu gaadha siin jenna. Do your job. Waan kitaaba keetilee sirraa guddifannee kabirallee sirraa eegganna. Ilmaan ayyaa gara keessanii waan jettaniin beekuu gara keenyaan galata galfanne haga qophii kana fakkaattu waliin dachaa nuti hundi keessanuu galata qabdan waliin turuu keessanii fi nagaa waaqaa keessanuu turaa. Thank you.